Roomii kudha afur lakkoofsa kudha lamarraa sagalee jiruun dubbisa. Kanaafis nu keessa hundumtuu adduma adda isaa wajjin Waaqayyootti himuuf jira jedha. Ameen. Ameen. Nama simbukee jiru qabaame. Waan hojjettu hundumaa jedhani. Waan hojjettu hundumaa. Sababa isaa wajjin. Sababa isaa wajjin. Hinimtaa jedhani. Hinimtaa. Guyyaan isaan dhufa jedhani. Guyyaan isaan dhufa. Yoo gaarii goones yoo hamaa goones guyyaan gaaffii jira. Amala namaa yaada Waaqayyoo tuttuqee hin darba. Amalli namaa namni gaafati waan gaarii isaa hojjettu gaarummaa sana sirratti argeetu jaalala sitti agarsiisa. Waaqayyo garuu guyyaati waan gaarii hojjettus guyyaati waan gadhee hojjettus si ilaala, si dhaggeeffata. Yoo ati carraa deebuu qabda ta'e fuula araaraa sitti agarsiisa. Yoo ati garuu yaada geeddaramuuf yaada jijjiiramuu hin qabdu ta'e sababa ati waan hamaa goote sanaaf ariifatee dheekkamsa sirran buusa. Guyyaatti si gaafatu qaba. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Nama baay'ee jaallattan, baay'eetti dhiyaattan, gaafa si waan gaarii gootaniif inni nama moo nama miti inni warqeedhaan siin jedha. Yeroo waan barbaadu sirraa dhabu garuu nama dhaashee siin jedha. Kun nama amala nama namni waan gaarii gaafa hojjetu namumarraa teenkiyuu barbaada. Macaafni qulqulluun garuu faallaadha. Maatiyoos 6 lakkoofsa 1 kaasee tola keessan namarraan barbaadinaa jedha. Waan hojjettan iyyuu dhoksaan godhaa. Lakkoofsa 1 dubbisne. Yesuus namootatti mul'achuuf jettanii. Yesuusi namootatti mul'achuuf jettanii. Tola keessan nama duratti akka hin goone of. Tola keessanis nama duratti akka hin goonee fi of eeggadhaa. Kana yoo gootan garuu abbaa keessan isa waaqarraa biratti gatii. Abbaa keessan isa maali? Bukkeetti maal ta'a? Gatii hin argattan. Faallaa namaadha jechuudha. Namni fakkeenya tokkoon isinii fudhadhu. Anaaf kennaa wayii laatta. Thank you yoo siin jedhe sitti tola. Amala namaadha kun. Garuu dhoksaadhaan waan ati gootu si eeggati qaba. Yoo waan gaarii hojjette waan ati gaarii hojjette sanaaf gaarummaa kee sanaaf sababa isaa wajjin guyyaan gaaffii jira. Yoo ati hamaa hojjette hamaa sanaaf guyyaan gaaffii jira. Namni kana beeku macaafa lallabaa 12 lakkoofsa 14 irraa nama gaarii godhu si'edha. Nama hamaa godhu si'edha. Guyyaan birdii ittiin dhufa. Yeroo baay'ee gaafa waldaa kiristaanaadhaan nu waan nuyi facaasne ija isaaniitis deebi'ee biqila. Waaqayyo marraayyuu waan gaarii nuyi hojjennutu nu deebi'a. Akka fooniittis akka hafuuraattis waan mata hojjetteetu si kabaja. Waan itti hin hojjenne si kabaja. Mee dubbisi waan inni dhaggeeffadha. 12 lakkoofsa 14. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us. Amma dubbadheera. Waaqayyo hojii hundumaa hamaa ta'us gaarii ta'us. Wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa. Waan dhoksaatti hojjetamu hundumaafis mallaqa firdii kenna. Galaatiyaa lakkoofsa 4 kaasiiti hanga 9 dubbisi. Nama si bukkee jiruuni waan gaarii dhama'eedhi. Jilbundumtuu hedhi Kiristoosiif jilgeeffachuuf jiraa'edhi. Waan magaarii gootuun ija dhiibdee jiraattaa hedhi. Hamaa goonaan garuu hedhi. Ituu namni sin qasasin itu setan isin kasasin suma tulee yaani gari yo gote garo ini mata ke dol jeda ini namni adduma addan hoji ofisa malte ilalu qoreha ilalu yaaduma hoji wayni simo ofisati duwani mala godada ofajet of jeju isa male namni biraa simmoo akka ishee hin jenne arguuf jira. Namni adduma addaan waan ofiisaatii maal godhu qaba? Baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru. Wanta gaarii ofiisaatii qabu. Waan gaarii ofiisaatii qabu. Hundumaa barsiisa isaa wajjin. Hundumaas barsiisa isaa wajjin. Ayirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan miti. Elaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo kan itti ga'isan miti oo ngoyoomina. Namni immoo waanuma facaase galfata. Namni maal waan facaase galfata. Namni akka yaada foon isaatti facaasu. Namni akka yaada foon isaatti facaasu. Yaada foon isaatti sana irraa. Yaada foon isaa sana irraa. Badiisa galfata. Badiisa galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu. Akka yaada hafuuraattis kan facaasu. Yaada hafuuraarraa. Jireenya bara baraa maal ta'e? Hin galfata. Namni waan wanna hojjetutu isaa biqila. Garuu kadhatallee nu dhowwa. Akka warra of agarsiistuu karaa irratti baatanii kadhatin.
Yoo waa harki kee namaaf kennedha. Inni mirgaa yoo kenne inni bitaan beekin jedha. Wanti hundumtuu dhoksaadha yoo hojjenne waan gaarii guyyaan gaaffii jedha. Guyyaa waan ati hojjette daawwitii isaa keessa dhaabatte ofuma keetii ilaaltu jedha. Namni lafa kana taa'u irraa kaasee hin gammadamin. Inshallah gamin. Habitu malee hin bitamin. Haokan malee hin hooganamin. Yesus waan ati gaarii hojjettu guyyaa irraa kaasee ija isaa irraa nyaachuu si baata.